Kottaa mee har'a shaashaa jedhaa waliin oollaa hordoftoota koo akkuma argaa jirtan ugaa maalidha kun irra hedduun keessan warroota shamarranii ni beektu ni yaadattu jedheen yaada xaafiis wajjin hamaatteessinu akkasumallee biddeena waliin haa tolchinu. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh kabajamtoota hordoftoota koo jirra jirtuu nagaa keessanii alhamdulillah. Egaa viidiyoon kun viidiyoo qaata wayitii viidiyoo turedha. Atawuti inshallah YouTube kanarratti yeroon viidiyoo gadhiisaa taa'uun illee bareedaadha. Tokkoffaa YouTube illee namaaf guddata. Waa hedduu fugaariidha gaa isinunatti maaltu keessaan nuftanii. Anasa itti fayyadamurra wallahi isa yaada naa kennu wayya irra hedduun keessaan nuftanii saalihaa YouTube irratti yeroo maaliif viidiyoon gadhiistu wama ta'e mana keessaa illee hojii hojjetaa maaliyyuu karaa deemaa subhanallah wallahi namoota baay'ee lakkaa'een fixu jechuudha nama yaada akkasii keessaan dhufee naa kennu. Anna baay'ee tokko galatoomaa ulfaadhaa yaadallee keessaan naa kennitanuuf asirratti illee laayikiidhaan koomantiidhaan waan na jajjabeessitanuuf baay'ee tokkoon isin galateeffadhaa jazaakallaahu khairan. Egaa inshallah nallee rabbiin na jabeessu waa hundarrattuu akkasii amma taansuudhaan immoo YouTubein kanaan duraan gayoonaa biizinasii mana irratti hojjetaara malee karaa YouTubeetiin viidiyoo irratti hojjetaan jiru gatii ta'e jennaan gayoonaa waggaa caaleera YouTube kana jalqabuun koo AdSense wantoota garaagaraa illee kan hin guutintu jirture yeroo baay'ee illee YouTubein irra deebisee naa ergee AdSense sana akkan guutu naa himaa ture sanan goone ergan sana godhee immoo hanga ta'e akkuma hojii kootiitti alhamdulillah amma ta'e ammuma amleedha ta'utti alhamdulillah naa kaffalee jira asuma dhiyeenya kana jechuudha waggaa tokko booda jechuudha subhanallah jechuun egaan irratti hojjedhu akkuma argaa jirtanuu aliijaa tokkoon tura torban lama torbee keessaa yeroo tokko sanumaa viiwiin qabu haa ta'uti immoo dhibbi tokko si ilaalee ilaalcha namni dhibba tokko si ilaalee dhibba lama si ilaalee viidiyoo ma yerootti tuun gadhiise bareedaa ture inshallah mee akkan yerootti viidiyoo gadhiisuun laayikii naa godhaa hundi keessanuu laayikii naaf godhaa nama jajjabeessuun nama kamlee namaa ta'uun barbaachisaadha naa ta'aa jirtu baay'ee tokko galatoomaa ulfaadha. Inshallah illee kana booda viidiyoo garaagaraa wallahi viidiyoo baay'ee kana waraabeef biraa qabulleetu jira yeroon qophee deemuu yeroo mana keessaa waa baay'ee jechuudha viidiyoo duraanii keessatti yeroon sarboo jiru jechuudha. Amma viidiyoon kun iyyuu viidiyoo baay'ee tokko turedha. Haa ta'uutii inshallah mee akka kanatti shaashaa mee kanaan dura xaafii maxxansitanii beektu. Egaa hedduun keenya mana maatiitii fa'i baanee biyya arabaa deemne tarii maxxansinee beennataa tarii hin beeknu ta'a. Anillee yeroo baay'ee manatti hin godhu manatti hin maxxansu jechuudha keessatti hamma manatti hin maxxansu silaa osoo ofiin harka ofii manatti waa hunda hojjetatanii gaariidha haaluma yeroof haaluma jiruuti malee kanuma mana ofcooti xaafii illee miizanarraan bitu gabaa keessa xaafii baadiyyaarraa dhufe gabaa keessaa numa biraa bitan ture amma garuu sana dhiisee manuma ofcoottiin waa hunda qulleessisiisee fixee fuudhee galaa kun dadhabbii qabaa dhugaa dubbachuuf keessatti nuyi warri biyya arabaatti duddoo fi fixee dhufe gidoo fi fixee dhufe subhanallah wallahi mana keenya keessa gajjannee hojjechuun baay'ee tokko ulfaata jechuudha keessatti hojii biyya keenya nyaata kana la biddeenatti dhuma sana bakkaan gahuudhaaf piroosesii inni qabu laalaame xaafii bitanii akka kana maxxansanii achi kaanii daaksisanii achi kaanii bukeessanii achi kaanii absiitii busanii achi kaanii piroosesii guddaa qabamee nyaata biyya biraa laalaa waa tokko dadhabbiin qabu jechuudha hojiinsaa hojiin biyya keenyaa garuu maaliyyuu haa ta'u dadhabbii qaba keessatti dubartiin hojii biraa hojii bakkee iyyuu hojiin hojii caalu hojii isa mana keessaati jechuudha. Kanaaf rabbi nu haa gargaaru shamarran keenya giidoo keessan biyya arabaatti fixanii nuuf ilaala gaafa biyya galtan mana keessan keessa hojjetachuu hin dandeessan. Subhanallah dahumsa irratti baay'ee rakkatti namni biyya arabaa dhaqee dhufe jechuudha. Ilaa karaa deemuu tabbabu waa tokko hin danda'amu. Dhume ka giidoon kushiina arabaatti shinti beetee arabaa miiccaa maal jedha
akkasii innaa giidoo keessan qusadhaa waan hojjetattan walirra bubbuufadhaatis gizeedhaan mana keessanitti galaa jiruu guddaa isin eeggata mana keessan keessatti. Akkasii kanneen illee biyya galtanii kaatanii deebitanii deemtanuu ni jirtu argitaniittu yeroo keessa jirru garuu namaan galuu. Akkasitti kunoo alhamdulillah xaafii koo gingilfadhee fixeera. Ibsaan badee ture biddeena tolchuudha jechuudha. Ibsaan bannaanan amma inni dhufutti hidhee xaafii kana jalqabee achumaan ibsaan dhufeennaanan kana karaatti dhiisee ol galee biddeena koo jidduun tolfadhe jechuudha. Achi kee xaafiin kun illee akkuma kanatti bulee boromtummaa isaan maaxxessee dhugaa dubbachuuf akkuma kana yeroon godhee maaxxessuuf jalqabuuf jedhu ibsaan dhufee dhiisee ol galee biddeena amma tolchi nagaa waliin. Yeroo maaxxessullee gaa isinii waraabne guyyaa biraa gatii ta'e jennaan. Amma kunoo asitti eeleetti banee ho'isee keen viidiyoo banee akkasii gaa kunoo kanatti shaashaa goonee biddeen keenya tolfannaa. Hanga xumura viidiyoo kanaatti illee nu waliin turaa. Namoonni hanga yoona ilaalaa jirtanuu laayikii godhaa. Laayikii godhaa. Namoonni sabskiraayib hin godhin. Irra hedduun keessan ilaa osoo sabskiraayib hin godhin ilaaltu. Yoo bicate nama 100 olitu viidiyoo tokko irratti osoo sabskiraayib hin godhin ilaala jechuudha. Kanaaf sabskiraayibii godhaa maatii ta'aa. Waa tokkoyyuu wanti isinirraa irratti hin jiru. Bilbila guutee isin hin cinku. Nama tokkoof maatii ta'uun bilbila isin jalaa biiziin godhu jechuudha. Kanaafi inshallah wantoota isin fayyadu kan akka meeshaalee gatii meeshaalee wantoota garaagaraa inshallah in argattu gaa YouTube kanarratti darbees mana lafa waan akkasii gatii isaa ni argattu. Kanaafi subscribe godhaa like godhaa isiniin jedhaa yaa Oromoo. Akkasii kaamma biddeenatti naqee haasaan ture laaddoo kanatti haasaa isinitti lafaan ture garuu booda kana sagaleen isi maal waan akkasii waliin mijaa'uu dhiisennaan dhiiseerraa gubee kan turedha sagalee yeroo sanaa amma irratti dhaara jechuudha sagalee haaraa. Akkasii inshallah viidiyoon illee duraa waraabee osoo hin gadhiisiniisee taraa isaatiin isiniin gadhiisa inshallah haaraas illee isiniin hojjedhaa. Mee waan akkamii viidiyoo akkamii yaaddu maal hawwitan biyya keenya keessaa maal ilaaluu feetu karaa yoo ta'e waan akkamii waan mana keessaa yoo ta'e waan akkamii inshallah mee yaadanaaf kennaati. Kana godheedhaati yaada keessan naanni keessan na fayyada jechuudha. Akkasii inshallah siluma yeroo YouTube kanarratti ol ba'u wallahi namni jechuudha waan addaa wayii qabatee dhufa awwaa tokko wanti qabadheen jiru kennaa wayiis illee haasaa irratti illee ta'uu wantoota garaagaraatiin namni waa baay'ee qabatee dhufa awwaa tokko wanti qabadhee dhufeen jiru jechuudha. Haa ta'u alhamdulillah akkan seeneen egaa rabbii haa biizinasii kanallee akka meeshaalee kiroomoo akkasii kana sana yaadee miti jechuudha. Yeroo YouTube kana banadhu ergumaan banadheetti seenee koomantii jalatti ijoolleen lafa mana waan akkasii irratti yeroo koomantii kee kennanuun booda kana yaadnee akkasitti naa dhufe malee jalqaba maal hojjechuufis akkan karaa YouTube kanaatti dhufe akkana jedhee wanti irratti murteesseen jiru alhamdulillah hundaafuu rabbiin akkuma hin seeneen haala naa mijeessee meeshaalee bibbitadhaa ajajadhaa badaa bareedaadhaa isin fayyadaa gaafa galtan baguma bitadhee baguma nuu bitteen tallisuun jechuun keessaniin oolu. Kanaafi ajajadhaa meeshaa barbaadan arabiyaa majlisii haa ta'u meeshaalee xixiqqaa mana keessaa haa ta'u wantoota barbaadan inshallah amanamummaadhaan gatii bareedaatiin akka ofii koo akka silaa mana kootiitti isiniin bitaa gaafa galtan immoo inumatti gammaddu. Akkasii inshallah biyya kamuu bakka kamuu isinii geessuu nan danda'a. Namoonni bakki kee eessattanii an godina Jimmaa magaalaa Jimmaa keessatti argama. Eessayyuu makiinaa geessa jechuudha. Eessayyuu kanaaf eessayyuu yoo taatan ajajadhaa magaalaa Jimmaa irratti isinii hojjetamee bakka keessan godina keessan mana keessanitti isinii dhaqaa inshallah. Akkasii kaa ajajachuun ni sinaa biddeena shaashaa godhaarra gaamma yaanne biddeena tolchuudha shamarran keenya gaala akkasitti shaashaa gootan gaafa biyya galtanii. Kana fakkaata ka viidiyoon koo har'aa yoo namoonni isinitti tole laayikii godhaa yaada keessanillee koomantii jala naa kaa'aa inshallah. Akkuma isinitti meegaa meeshaa isii mucaa qabattee jirti daa'ima wajjin rakkatti waan akkasii jettanii meeshaa ajajachuurraa duddubbatti hin deebi'inaa maaliif
alhamdulillah obbolaan qaba jechuudha. Sa'aatii tizaaziin keessan jirutti obbolaa koo dhufanii Helowaanaa birallee naa taa'anii na waliin illee deemnee akkasitti wal gargaarree goona gatii ta'ee fi yeroo bakka bakkatti bakka Helowaanaa fuudhee deemuu naa mijaa'e. Bakka muddaa jara waamuun nan barbaachisnettan ofuma Helowaanaa fudhadhee baha malee tizaazii addaa yeroon qabu yeroo meeshaalee keessatti meeshaalee xixiqqaa mana keessaa bituun yeroo fudhataa yeroo akkasii obbolaa koo alhamdulillah rabbi obbolaan na badhaaseera jara waameen Helowaanaa illee bira kaa'ee waliin illee deemnee akkasitti isinii bitaa kanaaf waa tokko wanti isinii ibidda sodaadha laaddoo kanatti. Baay'ee tokko ibidda sodaadha akkasitti harka afarsaa biddeen irraa fuudhaara nattiin kolfinaa akkasitti Helowaanaa si daa'ima wajjin waan akkasii jettaniillee keessatti ilaa wanti isin immoo naa beekuu qabdanu namoonni keessaan dhuguma dhimma meeshaa bitachuu osoo hin qabaatiin yookiin immoo qabaattaniis utuu murteeffatiin subhaanallah kan haasofsiisee dhiisu qofayyuu miti kan ajajatee illee achumaan badu jira kan illee too qabdiin kennin amaanaa daraamaa waa meeqa jedheen naan hojjechiifadhe achumaan badu jira. Subhaanallah rabbinu haa qajeelchu rabbinu haa laaffisu rabbinu haa laaffisu waa hundayyuu kanaafi namoonni akkasii walii beekuu wayyaa waan jettan irratti argama qaaliidha arrabatu nama dura arrabaddu ammoo maal jedhanii kanaafi waan itti murteessine yaada qaqayyaramaa taama yeroo biyya arabaa jiramu nan beekaa gadin dhaabbannu yaada tokko irratti gadin dhaabbannu yaada asiifachi goonaa aluma murteeffattanii aluma olitti kaatan akkasii meeshaa akkan akkasii barbaanne jedhaatii gatii isaalla irratti illee waa hunda isaa irratti sana booda waliin haasa'uu dandeenya. Garuu isa waggaa tokko booda ji'a tokko booda waan akkasiif hamma viizii wal gochuun gaarii miti. Akkasii kaa inshallah namni mana keessaa laaxxee miti ani yookiin immoo nama qophaa jiraatu miti maatiin qaba. Kanaaf waa baay'eetu viizii nama godha. Keessatti bilbilaan akkas waa baay'ee jedha taa'uun suuraa erguu jira gatii dubbachuu jira waa baay'ee jira jechuudha. Meeshaa tokko ajajachuuf yookiin bituuf bira gahuun waa baay'ee keessa darbamee gatii ta'e jennaan namoonni dhugaatti bitattanu bichaa jedhaan dubbisaa waasaappiidhaan.